torban darbe pointii lama sinii kenneen ture Yesuus Kiristoos dhufee maaliif dhalate Yesuus inni wajjin hin jiru kun maaliif dhufee dhalate jedhee dubbadheen ture inni jalqabaa kan nun jenne Yesuus Kiristoos biyya lafaarra dhufee kan inni dhalate fedha abbaa isaatii raawwachuudhaaf dhufee dhalate jenneerra fedhi abbaa isaatii immoo maal akka ta'e dubbannee turre Yesuus Kiristoos dhufee kan inni dhalateef mootummaa Waaqayyoo dubbachuudhaaf dhufee dhalate jenneerra kanaaf egaa arra galgalammoo sadaffaan dubbadha Yesuus inni Amaanu'eel ta'e kun inni mucaa xinnoo ta'e dhufe kuni maaliif dhufee dhalate biyya lafaarratti hojiinsaa mishiiniin Kiristoos ittiin biyya lafaarra dhufee arra jireenya keenya keessatti dhufee dhalateef inni sadaffaan inni guddaansaa cubbamoota fayyisuudhaaf ilmi Waaqayyoo dhufee dhalate cubbamoonni kun eenyudha cubbamoonni warri jedhamanii waamaman kun eenyu faadha isaan ana isiniin anaaf isiniin fayyisuudhaaf ilmi Waaqayyoo waaqarraatii gadi bu'ee dhufee kan inni dhalate macaafa qulqulluu keessaatii yeroo ilaallu ergaa Xiimotewos duraa dhannee baafanna ergaa Xiimotewos duraa Xiimotewos akka jedha waa'ee fayyisaa biyya lafaa isa dhufee dhalate kana akka jedha tokko ergaa Xiimotewos duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 15 akka jedha dubbiin Kiristoos Yesuus cubbamoota fayyisuudhaaf gara biyya lafaa dhufe jedhamu amanamaadha haleluuyaa dubbiin eenyu Kiristoos Yesuus dubbiin namaan jedhu sagalee Waaqayyoo dubbiin Kiristoos Yesuus inni biyya lafaa dhufe cubbamoota fayyisuudhaaf jedhame dubbatame sun maayinira amanamaadha haleluuyaa amanamaadha namni Waaqayyoo guutummaattis fudhatamaa intaaf amen guutummaattis fudhachuun intaaf jedha warra cubbamoota lakkaaman sana keessa immoo ani isa duraan ture jedhan ilaala waan naasoo Phexros Xiimotewos warra cubbamoota jedhamanii warra Yesuus Kiristoos dhufee dhalateef warra Yesuus Kiristoos dhoqqeesaa waa keessatti ituu waaqatee jiru gad of deebisee dhalateef sun keessa an isa jalqabaan ture jedha anis isa jalqabaan ture haleluuyaa garuu Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo sagaleen isaa kan inni dubbatame Isaayyaas raajichi kan inni dubbate sagaleen sun amanamaadha dhugaadha Yesuus dhufee cubbamoota maal ta'e dhalateera haleluuyaa Yesuus cubbamoota fayyisuudhaaf dhufee dhalate kanaaf dhufee obboleessa koo obboleettii koo Yesuus biyya lafaarra kan inni dhufee Amaanu'eel ta'e si fayyisuudhaaf dhufe si ajjeesuudhaaf si balleessuudhaaf si rakkisuudhaaf gidiraa si ilaachuudhaaf hin dhufne Yesuus kan inni biyya lafaa dhufee dhalate fayyina sii kennuudhaaf haleluuyaa ilaa sinitti nima hundumtuu yakkaniiru ayyaanni Waaqayyoo sitti irrateedha nuun hundumtuu kan yakkina turre ayyaanni Waaqayyoo kan nutti irrate garuu karaa Kiristoos Yesuus fayyina arganne haleluuyaa kanatti gammadaa obboloota ko dhalachuun Yesuus Kiristoos cubbuu keenya irraatii nu fayyise wangeela Maatewos boqonnaa tokko laala wangeela Maatewos boqonnaa tokko wangeela Maatewos boqonnaa tokko immoo maal jedha lakkoofsa 21 akka jedhee dubbata haleluuyaa jiraataadha Yesuus akka jedha lakkoofsa 21 irratti isheen ilmaa hin deessi atis maqaa isaa Yesuus hin jetta hin moggaafta inni immoo ofii isaatii saba isaa cubbuu isaaniitti isaan maalta in fayyisa haleluuyaa misraachoo warri Yesuus Kiristoosin hin qabne hin fayyine yoo jiraatan har'a ergaan sinii qaba gara isa fayyisaa ta'e gara isa qorichaa hundumaa ta'e Yesuus kottaa inni fayyina hafuuraas foonii sinii kenna Yesuus namni gara Yesuus dhufe hafuurattis foonittis in fayya kanaaf ilman deessi saba isaa immoo cubbuu isaaniitti maalta isaan fayyisaa Yesuus kan inni biyya lafaarra dhufee dhalateef cubbuu keenyatti maal ta'uudhaaf nu fayyisuudhaaf ameen jedhame ameen kun wangeela jechuudha Yesuus Kiristoos biyya lafaarra kan dhufe fayyina lubbuu nuuf kennuudhaaf
Wangeela Maatiyos boqonnaa Wangeela Maarqos boqonnaa 2 lakkoofsa 17 dubbifachuu dandeessu. Ibroota boqonnaa 9 26 dubbifachuu dandeessu. Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 5 dubbifachuu dandeessu. Yesuus cubbamoota fayyisuu dhufe. Inni arfaffaan Yesuus Kiristoos waan baay'ee jira gaa waan baay'ee dubbachuu hin dandeenyu. Inni arfaffaan Yesuus Kiristoos biyya lafaarra dhufeef biyya lafaa dukkana keessaa baasuudhaaf dhufe Yesuus. Baay'ee nama dhiba. Biyya lafaa dukkanni ture ilaame. Ituu Yesuus Kiristoos hin dhalatin raajii Milkiyaasiidhaaf Maatiyos gidduutti waggaa 400 biyyi lafaa maal kee turte jedhamee caafamee jira. Beektoonni macaafa qulqulluu dukkana qabdi turte biyyi lafaa. Dukkanatu biyya lafaarra buufatee ture. Sagalee Waaqayyoo Waaqarraa hin dhaga'amu ture. Yeroo sana maalirraan kan ka'e dukkanni cubbuuni biyya lafaarra ture. Yesuus Waaqarraatii dhufee dukkana biyya lafaa maal godhe? Isa dhumaadhaaf dukkana biyya lafaarraa rukute. Hallelujaa. Dukkana narraa rukute. Dukkana sinirraa rukute. Ifa nuu kenne Yesuus ilmi Waaqayyoo. Yesuus kanaaf dhufe obboloota koo. Kiristoos biyya lafaa kan inni dhufee dhalateef dukkana biyya lafaarraa rukutuudhaaf. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 46 ilaallaan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 46 akkana jedha. Wow. Eenyullee kana anatti amanu dukkana keessa akka hin hafneefi ani ifatee gara biyya lafaa kanan dhufeefidha Yesuus. Ameen ameen. Ilaala wangeelaa. Eenyullee kana anatti amanu ifa keessa jiraachuudhaaf Yesuusitti amanu siif ta'a jalqaba. Kiristoosin fudhachuu siif ta'a. Namni Kiristoosin hin beekne yoo jiraate har'a ergaan sii qaba. Dukkana keessa jirta Yesuusin ala jiraachaa jirta taanaan. Kiristoosin hin qabdu taanaan jireenyi kee dukkana abdii hin qabdu jechuudha. Yesuus maal jedhe? Eenyullee kan natti amane dukkana keessa akka inni hin jiraanneef ifa akka inni argatuudhaaf gara biyya lafaa maal ta'e dhufe jedha. Yesuus dukkana kee ibsuudhaaf dhufe. Ameen ameen. Dukkana jireenya kee ibsuudhaaf dhufe ilmi Waaqayyoo. Dukkana keessa akkati deddeebituuf Waaqarraa dhufe ilmi Waaqayyoo. Kiristoos dukkana jireenya kee ibseetu akkana siin jedhee sokkeen boode. Warri Yesuusitti amanan jireenya dukkanaan jiraatan jireenya maalii jiraatu? Jireenya ifaa jiraatu. Kanaaf sagalee Waaqayyoo keessatti maal jedha beektu? Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 13 irratti isini maalet isin ifa biyya lafaatiin maaliif Yesuus nu keessatti fee jira jechuudha. Waaw. Yesuus si keessatti fee jira obboleettii koo. Ati ofii keef ifa ta'uu hin dandeessu. Gaafa Yesuus Kiristoos ifa si jireenyaa sii ta'e ati immoo maal gochuu jalqabde? Warra biyya lafaaf Kiristoosin ibsuu jalqabde. Waldaa Waaqayyoo har'a isinitti himaa Kiristoos warri isiniife isin ifa biyya lafaati. Jireenyi keessan warra dukkana keessa jiranitti akka ibsuudhaaf ilmi Waaqayyoo biyya lafaarra sin kaa'e. Waldaan kiristaanaa biyya lafaarra yommuu jiraattu maal ta'uudhaaf teesse? Ifa akka isheen taatuudhaaf. Ifa jechuudha nuun. Kanaaf obboloota koo namni Yesuus Kiristoos wajjin deemu hundumtu maal qaba? Ifa qaba. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12. 8:12 maal jedha? Akka jedhe Yesuus. Yesuus ammasii namootatti dubbatee ani ifa biyya lafaati. Namni ana duukaa bu'u ifa jireenyaa maal ta'a? Hin qabaataa. Hallelujaa. Maaloo ameen jedhame. Yesuus dubbata. Ani jedhe ifa biyya lafaati jedhe Yesuus. Ani dukkana miti jedhe. Namni na wajjin jiraatu maal qabaa? Ifa qabaa. Yesuus wajjin deemaa jireenya ifaa jireenya dukkanaa jiraachuu hin dandeessu. Jireenya Waaqayyoon hin ibsine jiraachuu hin dandeessu. Sosaayitii jiraattu keetti, saba jiraattu keetti jireenyi kee hin ifa jechuudha. Namoonni Yesuusin sirraa arguu jalqabu jechuudha. Yesuus jireenya kee irratti ifeennaan. Yesuusin amantee jireenya dukkanaa kan jiraachaa jirtu yoo jiraatte qalbii diddiirra. Kiristoos jireenya kee ibsuudhaaf dhufe. Ani ifa biyya lafaati. Namni ana duukaa bu'u
ifa jireenyaa hin qabaata. Dukkanni keessa hin adeemu jedha. Dukkana yommuu jedhamu ibsaan kun yeroo dhaamu jechaa jira miti Yesuus. Dukkana jireenyaa cubbuu jechuudha, yakka jechuudha, ejja jechuudha, soba jechuudha, hamee jechuudha, jibba jechuudha, nama jeesu jechuudha. Kun hundumtuu jireenya dukkanaati. Kun hundumtuu jireenya seexanaati. Jireenyi Waaqayyoo barbaadu, jireenyi ifaa garuu jaalala qulqullummaadha, nama jaallachuudha, nama kabajuudha. Haaleluyyaa! Jireenya qajeelummaa biyya lafaa irratti jiraatanii darbuudha. Waaqayyo kanatti nu waame. Jireenya ifaa jechuun kana obboloota ko. Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus kana nuuf kennuudhaaf biyya lafaatti ilma isaa Yesuus Kiristoosiin erge. Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 5 dubbifachuu dandeessu. 5:9 isin dubbifachuu dandeessu. Inni shanaffaan Yesuus Kiristoos biyya lafaarra kan dhufeef. Yesuus biyya lafaarra kan dhufeef hojii seexanaa diiguudhaaf, fageessuudhaaf. Mee ameen jedhame. Hojii seexanaa, jallina seexanaa Yesuus fageessuudhaaf, diiguudhaaf ilmi Waaqayyo waaqarraati dhufe jechuudha, mul'ate jechuudha. Haaleluyyaa. Mee ergaa Yohaannis boqonnaa 3, Yohaannis duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 8 maal jedha? Waaw! Wangeela 3 ergaa Yohaannis. Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 8 maal jedha? Akka jedhan lakkoofsa 7 kaasee nan dubbisa. Yaa ijoollee koo, homtuu karaarraa isin hin kaachisin. Inni isin qajeelaa akka ta'e namni waan qajeelaa hojjetu qajeelaadha. Ilaala, inni si waame jechuudha. Kiristoos inni dhufee isin keessatti dhalate qajeelaa waan ta'eef namni isaa wajjin jiraatu immoo jireenya maalii jiraata? Jireenya qajeelummaa jiraata. Lakkoofsa 8 akka jedha. Seexanni jalqabee cubbuu waan hojjeteedhaaf nama cubbuu hojjete kan seexanaatiidha. Ilaala. Seexanni jalqabee cubbuu waan hojjeteef namni cubbuu hojjetu hundumtuu kan Waaqayyoo miti, kan eenyu jedhama? Kan seexanaa jedhama. Eloo wangeella akka jedhama. Namni cubbuu hojjechaa jirtu kan seexanaati maqaa qabda jechuudha. Namni cubbuu keessa deddeebitu waan Waaqayyoof hin taane hojjechaa jirtu yoo jiraatu ilma seexanaa, intala seexanaa jedhamta. Sagalee Waaqayyoo jedha waan ta'eef isinitti himuun qaba waan ta'eef. Akka jedha garuu hojii seexanaa kan haaleluyyaa kan namatti tolu wangeelli. Ilmi Waaqayyoo immoo haaleluyyaa. Ilmi Waaqayyoo inni biyya lafaa dhufee dhalate hojii seexanaa diiguudhaaf maal ta'e? Mul'ate. Mee ameen jedhame. Yesuus biyya lafaarra kan inni dhufe, Kiristoos kan inni si keessa taa'aa jiru hojii maalii diiguudhaaf? Hojii seexanaa. Waan isin gaafadha. Hojii seexanaan profeetiifaaf, paasteriif, wangeelaawiif kennameere. Ati diiguu dandeessa. Yesuus keetti dhalateera taanaan. Maal jedha? Hojii seexanaa akka diinnuuf ukkoo nama tokkoof ana baluufaaf laatamti. Waaqayyo hundumaaf aboo kana kennee sokke Yesuus. Obboloota koo, sagalee Waaqayyoo wanta jedhuudha malee nuuni isa namni nuun jedhu miti nuun. Sagaleen Waaqayyoo maal nuun jechaa jira? Ilmi Waaqayyoo inni si keessa jiru maal ta'uudha? Hojii seexanaa maal ta'e? Diigeera. Aboon sun eenyuuf laatameera? Naaf isiniif laatame. Waldaa kiristaanaaf laatame. Hin dogoggarinaa maaloo. Nama tokkotti laattanii deemnaa paasterii duwwaaf aboo akkasii qaban jedhan. Qabdatis Yesuus keessatti dhalateera waan ta'eef hojii seexanaa diiguudhaaf ilmi Waaqayyoo mul'ateera jedhan. Kanaaf Yesuus Kiristoos inni shanaffaa kan inni dhufee dhalate maal ta'uudhaaf? Hojii seexanaa diiguudhaaf. Ishee dhumaa kanan dubbadha. Inni ja'affaa kana dubbadheen fida. Haaleluyyaa! Baay'ee natti tolanni kun. Yesuus biyya lafaarra kan inni dhufee dhalateef jireenya bara baraa nuuf kennuudha. Mee ameen jedhame. Wanta nuun goone kun hundumtu, wanta nuun biyya lafaarratti hojjennu hundumtu dhumisaa kan inni nu geessu obboloota ko. Jireenya maal kan jedhamudha? Bara baraa isa jedhamu isa jechuudhaan. Destiniin kiristaana tokko Yesuus Kiristoosin kan amane, Yesuus Kiristoosin kan fudhate, Yesuus jireenya isaa keessatti kan inni dhalate, nama hundumtuu kan inni argate yoo jiraate
jireenya bara baraa isa jedhamudha. Haaleluyyaa. Kana gaa wangeelli kan inni nutti himu. Kiristoos biyya lafaarra dhufee kan inni dhalate maal gochuudhaaf dhufe? Jireenya maalii nuu kennuudhaaf? Jireenya yeroo miti. Jireenya darbu miti. Jireenya maal jedhamudha? Jireenya bara baraa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 sasila jiineen dubbiste. Yohaannis baafadhaame wangeela Yohaannis boqonnaa 3. Boqonnaa 3. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3. Haleluuyaa. 3 lakkoofsa 16 kaaseenan dubbisa akka jedha. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennutti biyya lafaa jaallate jedha. Haleluuyaa. Kun immoo isatti kan amanan hundumtu maal ta'aniif? Jireenya bara baraa qabaataniif. Ameen jedhe abbo. Yesuus kan inni dhufe kan Yesuusitti amanan hundumtu maal qabu jechuudha? Jireenya bara baraa qabu. Kan Yesuusitti amanne jireenya bara baraa hin qaban. Jireenyi bara baraa jedhamu jira. Jireenyi yeroodhaaf jedhamu jira. Gaannam kan jedhamu jira obboloota ko. Jireenya bara baraa immoo kan jedhamu jira. Gaannam keessa galuun barbaadde yoo ta'e sitti nima har'a inni jireenya badiisaati. Jireenya bara baraatti immoo galuun barbaadde yoo ta'e Kiristoos Yesuusitti amani. Kiristoos Yesuusii wajjin jiraadhu. Kiristoos Yesuusin fayyisaa lubbuu keetii godhi fudhadhu. Yoo isatti amante jireenya bara baraa qabaatta. Kan isatti amanan hundumtu maal qabu? Jireenya bara baraa qabu. Kanaaf ilma isaa tokkicha gara biyya lafaatti erge jedhan. Kun immoo isatti kan amanan hundumtu jireenya bara baraa qabaataniif malee abadaniif miti. Akka bannuudhaaf Waaqayyo Yesuusin hin ergine biyya lafaatti. Jireenya bara baraa akka qabaannu malee. Lakkoofsa 17 akka jedha. Waaqayyo biyya lafaatti farachiisuudhaaf miti. Biyya lafaa isaa afayyisuudhaaf ilma isaa biyya lafaatti erge maleedha. Waaqayyo sitti faraduudhaaf Yesuusin hin ergine. Firdii karaa Addaam sitti faradame kee si baasuudhaaf Yesuus dhufee dhalate. Ameen. Kana dubbisee fixa wangeela Yohaannis boqonnaa 10. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10. Lakkoofsa 28 amma 30 jiru nan dubbisa akka jedha. Ani jireenya bara baraa isiniif kenna. Isin bara baraan hin baddani. Namni tokkollee harka koo keessaa isin hin butu. Ameen jedhe abbo. Kun sagalee abdii Yesuus. Hello. Bara 2020 dabarree bara 2021 yeroo galu kun sagalee abdiiti. Eenyullee harka Yesuus keessaa hin butu. Ameen jedha. Eenyullee dha mana jedha miti wangeela jedha. Eenyullee harka koo keessaa isin hin butu jedhe. Rakkina harka koo keessaa isin hin butu. Gidiraadha harka koo keessaa isin hin butu jedhe Yesuus. Haleluuyaa. Maaliif? Ani biyya lafaa jireenya isinii kennuudhaaf hin dhufe. Jireenya akkamii? Jireenya irraa hafaa. Beektu wangeela kan jedhu. Yesuusin jireenya irraa hafaa jedhama. Waaw namatti hin tolu. Jireenya sheexinnooti jireenya irraa hafaa akka qabaataniif ilmi Waaqayyoo biyya lafaarra dhufe. Ituu fooniin biyya lafaarra jirrus jireenya irraa hafaa. Gaafa Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufus jireenya irraa hafaa akka qabaannuuf ilmi Waaqayyoo gara biyya lafaa dhufe. Obboloota ko galgala kana ergaan isinii qabu. Jireenya kana harkatti gashattaniitu. Namoonni Yesuus Kiristoosin jireenya bara baraa ta'e harkatti hin gashanne yoo jiraatan sagalee Waaqayyoon dhagaa jirtan biyya lafaarraa. Har'a guyyaan fayyinaa har'a. Bor sa'aatii tokko booda kan kee miti, daqiiqaa tokko booda kan kee miti. Waan taatu hin beektu. Ituu amma duute jireenya bara baraa harkatti gashatteetta. Jireenya bara baraa qabdaa, fayyina qabdaa. Yesuusitti amanteetta obboleessa koo obboleettii koo. Yesuusitti immoo amantee Yesuus irraa baakii kan goote yoo jiraatte cubbuudhaan biyya lafaa keessa kan gangalagachaa jirtu. Waaqayyoon kan gaddiisaa jirtu yoo jiraatte guyyaan kun guyyaa fayyinaati. Yesuus ilmi Waaqayyoo fannoo irratti inni du'e suni wanti hundumtuu raawwate harka bal'isee si eegaa jira. Akka micaasa badee sana harka bal'isee abbaan isaa simate har'as ilmi Waaqayyoo si simata. Yaa saba Waaqayyoo biyya lafaarra si simata cubbamaadha yakkamaadha nee sin gatu har'as micaakoo siin jedha. Har'as jireenya sii kenna siin jedha. Gara isaatti deebi'uu qabda garuu.
qalbii kee diddiirrachuu qabda garuu. Fayyina isa ta'e Kiristoositti amanuu qabda garuu. Kanaaf dhufe Yesuus biyya lafaarra. Yesuus jireenya bara baraa nuuf kennuudhaaf gara biyya lafaa dhufe. Mee ameen jedhame. Mee ana wajjin akka jedha. Yesuus kan inni biyya lafaarra dhufe jireenya bara baraa naaf kennuudhaaf. Ameen ameen. Maaliif dhufedha? Jireenya bara baraa. Waaqayyoon kadhadha.